Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa gahee safuun Oromoo malaammaltummaa ittisuu keessatti qabu irratti Koree dhabbii caffee Oromiyaaf leenjii hubannoo cimsu kenne. Kaayyoon leenjii kanaas Koreen dhabbii caffee Oromiyaa safuu fi aadaan Oromoo malaammaltummaa ittisuu keessatti gahee qabu hubatanii akka barsiisanii fi malaammaltummaa hambisuu keessatti gahee isaanii akka bahataniif ta'u ibsamee jira. Komishinarri Komishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa obbo Abdallaa Ugatee komishinichi gurmaa'insa hawaasaa irratti hojjechuun uummataa fi mootummaa jidduutti walitti hidhamiinsi cimaan akka uumamuuf hojii naamusa gaarii dagaagsuu fi malaammaltummaa hir'isuu danda'u irratti hojiiwwan garaagaraa kennaa akka jiru himanii malaammaltummaa ittisuufis dhaloota naamusa gaarii barsiisu teeknooloojii fayyadamuu fi hawaasa dadammaqsuun barbaachisaa akka ta'e dubbataniiru. Dhaabbilee kanarratti hojjetan ciccimoo bilisa akka ta'e qabaachuudha. Miidiyaa walabaa fi bilisa ta'ee kanarratti hojjetu hawaasa dammaqsu. Journalism investigation geggeessu qabaachuu qaba. Hojiin hubannoo fi leenjii kennu ammoo gurmaa'insa hawaasaa civic society irratti sirriitti hojjechuudha. Karaa guutuu ta'een qindaa'ee yoo kun hojjete biyyi takka hanna xiqqeessuu yookaan sadarkaa biyyaaf sodaan taane tajaajilaaf sodaan taane sadarkaa mootummaa uummata gidduutti komii uumuu hin dandeenyeen irraan ga'uun hin danda'ama. Hawaasa dadammaqsina yoo jenne maal ture Oromoon akkamitti hanna ittisaa ture akkamitti wal dhaga'aa ture akkamitti walii gal'aa ture kan jedhu safuu kenna iddootti maan deebine duula akkasii maan geggeessine waan jedhuuf yaanneeti leenjii babal'aa kennaa turre. Caffee Oromiyaatti walitti qabaan Koree dhabbii seeraa fi bulchiinsaa obbo Gabree Urgeessoo gama isaaniitiin malaammaltummaan madda rakkoo nageenyaa bulchiinsa gaarii tokkummaa fi rakkoo misooma gufachiisu waan ta'eef rakkoolee mul'atan kana hambisuuf hunduu waltumsuun hojjechuu akka qabu dhaamaniiru. Malaammaltummaan madda rakkoo nageenyaati, madda rakkoo bulchiinsa gaariiti, madda rakkoo tokkummaati, madda rakkoo wal shakkiiti. Wanni keessa jiru kun hundi kan gaarii ta'e akkuma eegamin ta'e karakkoo ta'e garuu maddi isaa malaammaltummaadha yoo jenne sirrii natti fakkaata. Kana waan ta'eef rakkoon agas ulfaatu kun bulchiinsa gaarii rakkoo keessa galchaa jira, mootummaaf uummata ol shakkisiisaa jira, sirna gaaga'aa jira, misooma gufachiisaa jira, namaaf nama jidduutti gara jabinaa fi hammeenyummaa dagaagsaa jira waan ta'eef irratti haadhollu. Hirmaattonni leenjichaa tokko leenjiin kun malaammaltummaa hambisuu keessatti gahee isaan qaban kan agarsiisee fi hojii hojjetan irratti kan isaan gargaaru ta'uu himanii fuuldurattis cimee itti fufuu akka qabu dubbataniiru. Leenjiin irra fudhachaa jiru leenjii baay'ee gaarii fi baay'ee murteessaadha. Leenjichi egaa waa'ee malaammaltummaa biyya tokko keessatti dinagdee biyyaa qucursuu keessatti ummati kun akka inni iyyummaa keessaa hin baane keessatti gahee akkamii taphataa kan jedhu irratti nu kennamaa ture. Sana ta'ee garuu Oromoon duudhaa akkamii qaba kan jedhu sanarraa kaanee jechuudha. Oromoon duudhaa gaarii qaba, sirna ittiin ol bulchuu sirna gadaa keessatti sirna bareedaa qaba. Keessumaayyuu hanna irratti immoo baay'ee balaaleffata. Hanni kan nama salphisuufis biyya kan salphisu ta'uusaa baay'ee achi keessatti duudhaa Oromoo wal qabsiisnee baay'ee hubannoo guddaa argannee jirra. Leenjiin kun leenjii gaariidha. Safuu Oromoo, aadaan Oromoo inni ganama Oromoon malaammaltummaa hanna hin balaaleffata, hin safeeffata, hin hoodata, hooda keessa bahee dabree ammoo namni hannatti argame, namni waa hatee argame yakka guddaa akka raawwatetti gumaan qabu balleessaa guddaa gosatti illee yoo gale hattuun gosan qabu jedha Oromoon. Kanaafuu kanaan wal qabatee leenjii irra fudhanne kanarra waan baay'eedha kan baranne nulleen akka bakka bu'aa uummataa tokkotti ummata bakka buunee qabeenya ummata kanaa misooma ummata kanaaf hojjetamu kan hordofnu bakka bakkatti as keessattis hojimaan badaa yoo hojjetamu ta'e isa sana hordofuu to'atuu yakkoota akka sanaa sana hambisuu fi leenjiin irra fudhanne kuni waan bal'aa nuu kennee